Meejar Jeneraal Tashoomee Gammachuu raayyaa ittisa biyyaatti Daarektera Ajaalaa fi deeggarsa waraanaa Walooti. Galaana Diimaa dhabuun keenyaa dadhabinaa fi waan irratti hin hojjetin turreef malee barbaachisummaan isaa dagatamee miti jedha. Wanti dinagdee biyyattii murteessuu kana laagaluu fi kana laba'uudha jedhu. Gaaffii ulaa galaanaa yoo kaafnu diinni keenya maal jedhaa dhaggeeffannu osoo hin taane ulaan kun nu barbaachisa moo nu hin barbaachisu kan jedhu laallee murteeffannaa jedhu. Diinonni keenya garuu galaana argachuu miti akka biyyaatti itti fufuu keenya hin barbaadanii jedhu qondaalli waraanaa olaanaan kun gaaffii mirgaa Itoophiyaan gaafattus dura dhaabbachuun beekamuu kan jedhan dhimma bishaanii akka fakkeenyaatti kaasuun ibsu. Haa ta'u malee qaamota hubachuu qaban bishaan kun miidhaa akka geessisuu hin dandeenye hubachiifnee hojii dippiloomaasii hojjennee sadarkaa kanarraan geenye jirraa jedhu. Kun immoo waa yeroo milkeessuu barbaaddu deebii diina keetii akka galteetti fayyadamu osoo hin taane hojii dippiloomaasii hojjechuun amansiistee milkeessuu qabdaa jechuun kutannoo qabaachuu ibsu. Diinonni keenya kana nurraa dhowwuu kana nu dhowwuu hin danda'anii kana hojjechuudhaaf kana achiif godhuuf eeyyama diina keenyarraa argachuunis nu barbaachisu. Even biyya birraatirraa eeyyama argachuun nu barbaachisu. Nuti kan barbaannu jaalala biyya keenya keessan wajjin warri qaban biyyoonni gurguddaan biyyoonni iddugaleessi jiru warra kanarraa waan galaana kana barbaannuuf ka'umsa isaa karaa amansiisaa ta'een justify goonee dhiyeessine isaan sagalee akka nu kennan akka nu gargaaran dhugaa qabdii isii bira ture yeroo wayii keessatti dhabdee kanoo qabaachuu baatte akka biyyaatti itti fufuu hin dandeessu. Wanni kun yeroo ammaatitti waan murteessaa ta'edha. Kanaan malee guddachuun akka biyyaatti itti fufuun kabajamanii jiraachuun guddatanii jiraachuun of danda'uun hiyyummaa keessaa ba'uun hin danda'amu jedhanii akka nu hubatan justify goone akka nu gargaaran goone deeggarsa akka argannu goone waan kana achiif goona karaa dippiloomaatiik ta'een yeroo biyyattiin sadarkaa irra gahuu qabdu waan tilmaamame akka biyyattiitti irra gahuu barbaaddu diinni koo maal jedha warri biraa maal jedha jettee akkasitti waan isaan jedhu dhaggeeffataa miti. Karaattiin waan kana achiif gootu duwwaa tilmaamtee justify gootee deeggarsa dippiloomaasii argattee of keessattis immoo of cimsaa kanarraa akkasii hambisuu hin dandeenye of godhaa akkasitti achiif goota malee biyyoonni biraa maal jedhu diinonni keenya maal jedhu kan jedhu giddu galeessa waan ta'e miti waan akka sodaatti fudhatamus miti.